بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. متابعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيا حتى كول الله مالت طالب العلم رجرا على طالب العلم على كل سترات لا تجار مجرور. مالت طالب العلم رابر سادة أفانا ربي ديوان برباجن قدرتا علمي بربادو داف مالتو نمر جرا جلق برت أول الرد أكما رسول ربي صلى الله عليه وسلم الرجل ديس دعوة ساني كيست صحابان اللي علماء الدران اللي آمات رد جلق برت طالب العلم الأفواني بربادمو تقوى ربي دي صدا ربي كباتو ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أكما كان ماجدا نمني ربي ساسوداتي ربي بهين سيساف قراجة واتقوا الله ويعلمكم الله ربي كيسن سودادا ربي سنبرسيسا ربي كيسن سودادا ربي سنبرسيسا مالي سبب نتين وعلمي كان بربادا نمي سودا ربي تقو أرغن نمني سودا ربي كان قبو علمي قد أرغن حاجة جوزر أرغن جيجو أكما كان مالي سودا ربي واحد داف مادة واحد دوتي كل واحد دوتي karaa sodaa rabbiitii waa hedduutti gahamuu danda'a. Kanaaf jalqaba irratti sodaa rabbii jabeessuu. Sana booda erga sodaa rabbii qabaatanii asbaaba hojjechuudha. Kunillee asbaaba ta'uudhuma waliin muhimmii asbaaba keessaanii muhimmii sodaa rabbiiti. Sana booda namni ilmii tokkotti gahuudhaaf karaa isaa seenuu qaba. Karaa ittiin silaa ilmii kana argatu seenuu qaba. Deemee barbaaduu qaba jechuudha. Yoo naannoo ganda isaarra jiraatee ganda isaarraa deemee barachuu bakka jirurraa magaalaarraas ta'u baadiyyaarraas ta'u bakka jiru sanaa barachuu yoo immoo hin jirre ta'e bakka inni jirutti fe'achuu yoo fi duwwaa fe'achuu hin dandeenye namaan taraa wal naqatanii akkuma yeroo zamana Umar ibn Khattab radiyallahu anhu rasuularraa akka jiretti barataa turan karaa walirraa munaawabaa godhanii walirraa bakka bu'anii adda ibaluu dhaqee abbaan tokko fuulee dhufa akkasitti tartiibaa taraa akkasitti wal naqatanii walii barataa barumsa waliin gahaa turan akkasitti taraa naqatanii jechuudha yoo duwwaadha yeroo hedduu irratti argamuun hin mijanne taraa wal naqatanii barachuu danda'ama. Deemanii safara bahanii yoo jedhan akka biyya keenyaatti Itoophiyaatti biyyattii keenya rabbi haa tiksu rabbi siirraa haa jaallatu uummata isii keessa jiru rabbi haa mararfatu darasaadha waan jedhamu xaaliba ilmiidha waan jedhamu ofitti maxxansitee jechuudha biyyi isaa ofitti maxxansee of bira teessisee nafaqaa waa hundaa godhee fi akka inni ilmii kanatti sababaatee akka inni ilmii kanatti gahuuf waa hedduu raawwachuuf itti jira. Kanaaf nyaataaf dhugaatiidha sidas irra guddeessi wanni musaafirummaa keessatti nama rakkisu waan nyaatanuuf waan dhuganuuf. Kana waan asumaan karaa gabaabaatti namni waan of qopheessee jiruu fi namni ilmi barbaacha barbaade ilmi argachuu namni barbaade karaa gabaabaa deemee argachuu danda'a jechuudha. Kun jalqaba sagantaa keenyaati. Sagantaan hin tuqamne lafatti hafee inshaallahu ta'ala kalimaa mukhtasaraa gaggabaabduusi asirratti finnee waliif qoonnaa sagantaan itti aanus paartii taanu ni dhufa yoo bareedduudha ta'e yoo jaallattan yaada keessan jalatti nuuf qoodaa. وعن جمالكم بيرو كيسا قبلنا نونغ هاي سنين جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.